Firago? Arra sirriitti boqodhu kas guyyaa sanbata duraa sanbata guddaa kana bayeessa godhee boqodhu tole. Maal mitu? Maali? Maal ashaboo amma kanatti gadi naquun? Maal kophaatti siif hojjetame moo? Maal yoo ashaboo isaaf yaaddu ta'e birrii isaaf yaaddu ati? Ankoosiisa dhugaa. Baay'ee nyaata itti hojjettu isa dhugaadha baay'ee minya. Ani gaafa nyaata itti hojjette nyaadhu garaachi koo ol dhufee simata. Naas dhufee. Dulluun jechuudha. Maaliif Arrabuusu dadhabuu dadhabaa. Maaliif ani dulloo mure namichatu jedhanii? Ati mana xiqqoo nama quubdaan namni dafee dullooma jedhanii. Dhiisi haafu. Dhiisi. Jedhan chaafu. Waan si dhuban jaalallee hedduun dabarse jaalallee shamara. Utuun si jinni walitti dhufin dur. Maali? Qabaa. Kas jaalallee kas torba amma sagalii ta'u. Isaan keessaa nama lama nyaata afaan wal qaburratti wal dhabu. Ana badan. Ani abbaan koo bitufaan jala manatti mana. Shamarratu gaafa jaallattu dursitee afaan keessa ennaan walla buuteettanaan. Kanaaf jedhee harka koo nan qabee afuufachi. Kanaaf isaan hojiin gargar ba'e bagaan gargar ba'e garuu si hojiin walitti maxxan. Maal furaage? Neerraanfatta. Duuti naa irraanfatu samanatu seenaa durii kaaseeti firaa koo dhugaadha xiqqoon dhiifama naa godhate sin dhibduu garuu nama dhiba inni irraanfanne mucaas teenyaan ifate. Atoo oduu baay'ista akkamitti mucaan irraanfannu? Oduu baay'ista? Oduuma baay'iseen si fuudhe natti fakkaata. Haasa'ee si amansiiseen si fuudhe michu. Ananda jadi koko hana jalan. Ananda jadi koko hana jalan. Mari, refu bertadi. Anggawa tidak lihat yang barin. Kasih tahu firaku kot. Amul kita nih. Oke? Walau ganemu cara rampan ni bisa juga. Manta ti firaku full ke usir rimiti. Sano mucha operation kena kafasen jadu dari tani. Operation berbagai. Amal ko dure. Bira. Gafiru mata ya rosa egate dawatan sadarka ganda kae kuno amma sitti gaye kunos. Gafia wasa fundura mo milikuni nandam. Kuno tiga. Ani kara ko number bada no bure sakkati qabat. Saduga kutanu dano jet. Kambar ratis tumsiko tattafinko kakaumsiko siamek gimgama me qaratti kaasera waa'ee kanaan waa'ee akka ta'u boleessa argattu isa dhugaa mana keessaa didan garuu mana keessaa murtoo so ati deebisiga gaaffii hawaasaa deebisiga gaaffii nuti gara biraatti deebiin deebisiga. Taatee waliin duratti waan akkasii haasa'uu qabna. Gaaffii hawaasaati. Eessa jala milittee moo ba'uu hin dandeessu deebisiif. Gaaffii kana deebisuuf kutannoo qaban isa dhugaa har'aa kaasee hojiitti kun hin danda'a. Amma inni daa'imni tokko guddisuuf uumama kan ulfaataa ta'e walaaltee mee uffatuma iyyuu bittee fi beekta? Eenyuuf? Firaakotiif. Firaati uffati sitti irratee beekaa? Lakki. Mana barumsaatti rakkattee beektaa? Lakki. Maal dhabdeeti mee maal rakkatte reeti? Obboleessa duwwaa kenna. Ela. Sila maalan siin jedheen gaaffii dhalootaati kun.
Gaaffii dhalootaa jalaa moo gad jechuun dandeenyu ol jechuun dalga bahu as bahuun hin danda'amu. Waan an godhu hin qabu gaan. Hamma deebi'uu qabaa hin danda'amu taanaan guyyaa amma sitti jennee jala murreetti himuu dandeenya. Amman gaaffii keessi deebisutti nyaata kana illee nyaata. Oo! Itti fufaa isin gaaffii keessan itti fufaa. Eban. Shushu. Sinitleena jijjaani Waaqayyoon gara obboleessa naa kenna. Obboleessa jettaa. Maal goonaa kanaa mitu? Ani hin beeku dhugaa. Qaama seeraatti deemnee ilaallu maal gara jabinni amma kana ga'u mucaa reefu ji'a 4-5 guunne mana namaa jalatti gatanii deemu. Isan jedhiin. Eessa geenye nuti akkuma sabaatti eessa geenye jedha. Eessaa kaane eessa geenye eessa dhaqaa jirra. Rakkisaadha dhugaa. Waajjira poolisiitti geessan mul'ata. An beekan. Eenyuti jedhama gaamu kun. Kan eenyuti jedhama. Nagaan qabanii amma daraa Waaqayyoo gaafa hin caanu. Kana fakkaatu balbala namaa dura kaanii deeman. Gara jabina akkamitti? Maami kun madda. Barreessanii kaa'an jechuudha. Mucaa kee kana hanga guyyaa har'aatti qofaa koo wajjin rakkadhee siif guddiseera. Kana booda garuu hin danda'u. Fudhadhuu guddifadhu. Edaa mucaan kan keeti. Barreeffamni kun kan shamaraa ta'uu isaa fi ragaa qabatamaa hin qabne. Kan shamaraa itti haasa'u dhiiratu mucaa gatee deemee tiree. Barreeffama dhiiraatiin jedhee barreeffama dhiiraa waa'ee dhiiraa ana caalaa beektaa miti. Ana caalaa beektaa. Afaan kee qabisee gidduu mata'e. Akkatti barreessinu anatu beekaaf hin jedhanii. Wanta ati hojjete kunoo guyyaa isaa eeggattee balbalee keessa. Kunoo mucaa keessii fideem kunoo as jala jiraam barreeffama dhiiraa. Naasayin sayyuu tokko. Durbi akkasitti tuqaa keessii. Durbi akkasitti tuqaa keessi. Mucaa kee kanaan gaarraatti qofaa koo wajjin rakkadhee siif guddiseera. Qoodduu kan durbaati. Dhiirri akkasitti qoodduun ka'u. Michuu! Please tasgabbaa'i michuu koo. Tasgabbaa'i naan hin jedhin. Isayyuu tasgabbaa'i naan jettaan. Tasgabbaa'een waan baay'ee dabarse. Amma garuu keessa baate. Michuu koo. Michuu kee dhaqiitii barbaaddadhu iddoo biraadha. Maal taate ati dhiisi obsaan aannan goromsaa dhuga. Aannanicha mucaa keessa kana obaasi. Isayyuu naasuuf taayu. Michuu. Ani ofitti amanamummaan koo asirra darbee as nagayeeran isa dhugaan siin jedha. Dhugaa moo? Wanta kana keessa harki koo qulqulluu. Qulqulluudha? Maarree. DNA'n haa ilaalamu. Haa ilaalamu. Ofitti amantaa miti? Haa ilaalamu. Haa ilaalamu rakkina qabu. Maal nan kenna dhiiga dhagee nama barbaachisaa ta'a. Dhiiga maal ilaattaa? Rifeensuma kee kanarraa fuudhamu. Jiru kan rifeensa kanarraa maal ilaalu moo sammuu fuudhanii? Maal taare gororri keessa jira. Gororra keerra saampiliin fuudhamee ilaalama. Mucaan kun kan kee haa ta'u. Kan kee haa ta'u gaafa sana dhume. Michuun garuu wanta shakku tokko yoo jiraate isa dhugaadha kun. Isa dhugaa kun dubbadha waan asii dhoosu hin jiru waan ta'eef tarii gaa'ela keenya dura dogoggora uumame mucaan kun dhalatee laata isa jedhu shakkan. Kaalkuleeshinii masa kamiinii nuti erga gaa'ela dhaabbanne waggaa ta'u mucaan kun reefu ji'a afur. Maraatti. Jechuun koo ijoolleen si'anaa tarii jireenya kanatti maaltu ariifatee gad dhufaree turee bilchaatee yaada naanneeffatee waggaa 7 booddee dhalatee laa'ee shakkii. Ol qaba. Oliitti naa deebisa. Dhiisisa. Wanti kun dhugaa ta'u kan kuuf kan kee isa dhugaati. Maaliif wal doorsifna? Maal taate? Qallatee fincaa'e. Jeche, akkam? nagaadhaa? Nagaa keetii? Gammad. Eessa deemaa jirta maal? Maal eessa dhatta? Dhufaan jira. Maal eessa dhatta? Nama karoora hin qabnetu. Karoora keenya nu jalaa diigaabe maal goota? Kun amma baasiin taane irra buusanii. Nageenyeeti. Nageenyeeti. Maal obboolii dhala godhate? Obboolii dhala godhateedhaan saafee maal goota ree kan Obboolii kamii? Obboolii kam? abbaa firaa qaba. Abbaa firaa keenya moo? Maarree abbaa firaa dhala godhateedhaan Maali abbee? Maa inni michuuni? Maa inni hin jedheem? Otuma joortuu dhala godhatte. michuu maali? Michuu wajjin godhachuuf wajjin buluu qaba yoo xinnaatu. Yoo amma yeroo wajjin buluu argate amma michuu fiildii olii gaa fiildi isheen eessaa wajjin bule? Nama biraarraa godhateedhaan isheen immoo jeessa galgaraatti baadheeraa kana ol immoo dandeenye guddisu. Ani danda'u nan dhabe.
guddisette ija isaatti darbattee ganamaan dhufte. Ganama ta'ee amma dhufaniitu lafa suuqii amma na bira dhufaniitu qaanofteetta abbaan firaa dhala godhatee dhaqi dubbisi bor immoo maqaasi dhaanaan jedhan gaafan marsimooyin godhadhe immoo kana baatee dhufee ani immoo carqii maaliin guddise gaa kana immoo suuqii keessa kaa'an ittiin ni ta'e. Maalin jedhee mani namuma kamitti amanamaa barateera nama guddaa gaafa nu gargaaru gaafa mataa gadi qabatee deemu nama nagaa fakkaata. Anamma haadha manaa kun mana isaaniitti ergu anuma dhageenyi jala mureen jala sorooree lafa kaa'e haadha manaa ofii nama barateera nama cimaadha nama guddaadha inni ilaallutu kunoo gola keessa deeme waan dubartii namaa baala keessa waan akkasii immoo gaarii nama barateetti cimaa waan akkasii haalluun nun argu nuti amma waan akkasii hoom goonee men eessatti argannee men nama nuti amma inni illee milkaa'e isheen maayettiidha amma adibiraay adibiraa amalli ishee immoo amalaa amalli ishee irratti waa yaadamaam ituma ta'e immoo yaadama ansaallee gaa ta'u garuu hojii rabbii agarte ija irratti sii kenna hojii kee ija irratti yeroo waan akkasii hojjetanii in argamadhanii yaadamu amma kuno ija irratti kuno balbala dura dhufanii ijatti darbatanii deebi'aaru. Argitee mooree argitee taaree mucattii mooree. Maal goota reenuun baasiin taa'ee rubuusanu amma micaani maqaa masaayyuu beekudha. Amma tintee amma deebi'ee deeggartan. Abbaatti ba'e maali isaa yaadata? Afaan raashaa kana mooyyaala jedha. Kaartis wish rakabee akka baawli. Akkuma innis afaan warra alaana yaala. Amma inni akka wajjin maal nuun jedhare kun maqaa rakkotu. Maal anuu si bira mokoroonii fudhachuun dhufe? Makaroonii maaliif biratte makaraa argine irra waan namaatti waan yeroo malee waan taanu irratti ni taatu. Marqa nyaachuudha na islaamu. Kottu hin deemnaat kottu wajjin maali? Eeraqaa. Maraatee jechuun ba. Akkan taane yaa jechee koo akkan taane yaa abdii. Baay'ee madala deemu jaan. Jecha akkasin jedhamu akkasin jedhamu. Baga hiikamtan siree cabsaa kaa. Dhalli gaarii walumaa galaasin ittiin gaddinaa kanatti. Maal dhalli argameetu barakat. Maali maal meeqatu dhabee rakkachaa jiranii? Maal taate? Kunoon immoo akka dandeenyu waan nu bira jiru immoo gargaaree ol bira dhaabannee hojii guddina. Mucaa miti ani dubartii bargaddeeraati. Ati firaawu sinitti laannaare kana. Maaloo? Finnee dhumne waan kennamu silaa fideen dhufee mana. Baay'ee qoostuu isini baay'ee taphattuu isini maanni madaa namaatti muka olfitan isini. Madaa maali tabbaa firaa maali kan keessan immoo argachuun immoo milkaa'insa guddaadha. Dhalli immoo waan isheen fidee dhuftu hin beekan. Kunoon kana finnee dhumne kan biraan immoo konkolaataa fida. Achi dhiisi konkolaataa fiduu dhiisi ani michuu hojii balaarra bu'aan jira amma dhiisaa meesi. Maal gooti isheenii maal itti dadhabdeetti eebbanii eebbatu mana dhufe. Kan keessan ta'uun isaa immoo gammachuu guddaadha. Ji'a sagal hin baanne. Maal gooti rakkina nagarree. Maal gootu ana ciniisifachaa jira. Ana turee fuun ciniisifadha erga mucaa argeeti. Maal an keessa mini maal ciniisifatu gammaduu qabdu. Sanuu immoo maal sin fakkaata? Sin fakkaata eessatti argiteeti mucaa? Maal sin fakkaata? Iccitee qabaddu jecha. Waan agartee elmatti dubbatii waan sitti dubbata hunduma isaa waan dhiigootti hin dubbatiin ati lafa argiteetti. Dubbisuu dhumnanii si fakkaata maaltu fideema agartee taamcha. Walii galaani walii galaa. Maal waan hin beekne jalma dhiyaa isaa. Amma walumaa galaa dhala argachuun keessanii nu gammachiiseera. Akka gammannetti immoo ililchaa dhufne. Marqaan illee hin jiru haadha firaan qophaa'u ture. Itti muuti immoo isinirra ture. Amma namni dhufu isinitti haaree gabba'urraa isaan isa qophaa'an saamitee yoo dhibe yoo waa marqan waan jiru immoo bira dhaabanna. Nyaataaf dhufne tun ta'e immoo gammachuu dhufne harka ulfaanne immoo dhufne. Amma walumaa galaa hollaatu maqaa baasaa jire maqaan itti ba'uun jedhe dhiiranii. Dhiiranii? Ila walumaa gala immoo baga isheen jalqabaa durba. Amma immoo dhiira argattan dhiirri immoo akka marsi mooyi kootiitu ta'e micaa'u. Amma marsi mooyi koo ankoo na boonsaa irra waan meeqa hojjete ijoollummaadhaatti waggaa torbatti kun akka kanatti waan ciccimaa hojjechaa jira. Dhiira godhachuun qituu haadha firaarraa godhattan immoo durbama irra deebitanii godhattu. Haasaa keetti daangaa godhadhuuti waan dhuftaniif xumuraa deemaame. Sirriima isaan moo jedhee rakkoon teeknikaa akkasii'u inuma mudata. Maalan isaaniiti maal ta'e maal immoo wanni keetti seetiin fidiin kan isaaniiti dhalli maqaatti baafne. Maal siniif haa ta'u sana? Narraa deema. Ta'u maqaan ta'u maal narraa deemaan hin ta'u maal eeraqaa
Weera qabcaan. Amma kuni. Nageessanii. Maal taatanii abbaa biraa? Ankooyam abbaa biraa. Marsiimoo yanko. Akka maqaa isaati. Ijoolleen maqaadhaan yoo jabaattee guddatte moo wayi. Kan keessan immoo kashakkashee ituu ta'e dhiiree kashakkashee amma sinumaanuu sin boonsa. Maqaa maana yoo hojjette gaarii. Ol qaba. Harree kashakkashaa kuffisee ol qaba. Kana wayi. Mucaajii afuriituu kashakkasha. Maal sinitti beeyo? Maal hundi ankoonnan kooti marsiimoo illee moggaa torbanii injifannoo cululuqaa galmeessaa jira. Nama ofii kooti sodaadhu adda adda isheedha. Dhufanii natti himatu nama gurguddaa. Nama meeqa barsiisota meeqatu ijoollee meeqa akka na boonsaa jira naan. Amma waan gaariidha kun. Waan gaariidha kun si. Isin roorroo isin irraa kutan. Roorroo biyyarraa eega namni maqaan isaa cimaa. Mina meeqa argaa jirra maal taatan isinii? Garuu meerisi maqaa tokko qaba. Maal baaftammati maqaan dhiis kanan darbu maqaan dhumaa kana. Maqaan dhumaa kashakkasheedha olumaa gala dhiisaasin. Ijoollee yoo maqaa gaariin guddatte wayyaa. Egaa abbaa kashakkashee amma kennaa finne isin ilaanneetu deemu. Kennaa finne itti deebi'uurra ati suuraan akaasi. Fidaasuma kaa'imaan. Hin dagattu yeroo baay'ee hin dagattu isin. Hin finne immoo ittanii maqaan balleetu gaarii immoo hin ta'u. Isaan dhufaniiru jechuurraa suuraa kaanee yoon kaadhinaa wayyaa. Daayipparii qabadheen suuraa si wajjin kaa? Maarree dhufeera akka kan dhufe beeksisuufi. Ati firaasoo hin jirtu silaa isheetu waa yaadatta isheen hin jirtu. Akkaataa qabaatii keessa. Maal dhala keessan tuffatanii? Seeraanuma qabaddaa baashe. Qabaddaa. Maal kanuma keessan tuffata? Keessan yoo kana booddee. Nakaa sijjin. Kaalfime. Ta'eera. Egaa. Anis egaale. Ismaalaan koo qabattaa. Ani immoo waggaa 5 guutuu sababa mucaatiif waggaa 5 guutuu elektiriikis stoofis maal tolan hojjedha godha. Egaa kan eebbaa isiniif haa ta'u dabaladhaa mana guutan. Dogoggorraa baay'atu. Dhufanii dhodhaa mootti maadha biraatti. Amma barbaannama eessa barbaannama naannoo keessa nama ulfaa'ee beeku nama immoo garaatti baatu nama ulfaa'ee beeku argee manis hin beeku argatee beektaati nama ulfaa'ee beeku nama garaatti baatu argatee beektaa naannoo. Haala leessaanan garaa namaa laalan ani maal elektiriikiidha yookaan teknooloojiidha yookaan waanuma stoofii wajjin wal qabatu malee ani akkasitti garaa laalee beekaa malee akkasitti laaleen beeku. Maal ija dunuunfattee hojjettaati maal lama ilaaltani miilaa amma mataatti ilaaltani nama. Maal godha? Nama garaan isaa guddatee hin jedhe malee maal natti. Anatti ilaalee beekaare eessa barbaannaadha atangoonaadha akka kanatti manni namaa jeeqamuun gaariidha dheedha namaa. Amma ni yaada wayiin qaba. Yaada maali? Siriittuu hiyyeessumatu dhufee irratti galmeeffatee deemamti. Yaa baay'ee isaati ankeetti soo. Siyaasii soo jirtaas. Ta'u lolleewu. Mee inni dhufee gatus immoo hiyyeessa. Galmee kanarra barbaannuun jedhee mani maqaa dubaraa. Ijaadatama taanaati immoo salphaa'e kuni maal saachuma amma. Ilaalime. Maal saachuma. Namoonni asirra jiru nama garaatti baatu moo hin jiru. Nama garaatti baatu guyyaa tokko laadheen beekuman. Kun eebbisee as hin jiru namni. Namoonni tolfaa hin jiru. Qaalchisee kana. Ani shuma shakka. Qaalchisee. Kaleessee dhuftee liqina irraa fudhatte fayyaa akka isheen tutaalaa deemtoo. Hanqaaquu isheen irraa fudhatteetu lama cabsitee deemtee dhuftee fudhatte. Akka isheen tutaala ofirroodha isheen. Isheen gara boodaatti waama deessumti isheen godhattee mayyuu dhala godhattee mayyuu waama deessu irratti fakkaatu isheen. Abbaa hin heerumtu iyyuu isheen hin heerumne. Mana jirti. Solaneenumti kunoo. Solaneen. Solaneen dhiiruma ofitti butti. Dhiira ofitti buttee beekti. Anumaanuu waan alaa dhattu. Ala akka achi kaa'een fudhatte tokkitti. Malee isheen dhiira ofitti buttu. Isheen hamanamtuudha abbaa manaa ishee. Isheen guyyaa tokko waan akkasii hin taatu. Gaarituun immoo nama gaariidha iyyuu. Isheen waan akkasii waan hojjetu. Ijoollee sadii qabdi isheen. Ituu sadii qabdu waan taanee hojjettu. Kanaa bira kanaa booda immoo maqaamtee durbaan jiru faa. Kanaa booda dhiira baay'een isaanii. Adde galaanee moo. Maala? 56 muurii. Dhala daawwiyyuu dhaabdeetti jaachiin dugda qabattee deemti gatteessee ol ka'uunutti cima. Ulee qabattee deemtini. Maal cubbuma soraatti ta'ee nama gurguddaa akkasii maqaa dhooftuu waan akka ta'an shakkitu. Maalan godha reen an cinqame. Barannee irrattanii waan hin tattaane cubbuun tattaane amma mee sibira. Sibira warra gola kan namaa keessa deemtee sirreessita. Mana namaa kee oolta mana dubartoota mana jiran oolchitu bira oola.
Ana bira illee dhufu. Ana bira ofiin dhufu. Ati immoo naxxa'i. Mee warra ati bira dhattu biraa. Namni garaatti baachaa ture yoo jiraatu. Namni garaatti baachaa ture hin jiru. Ilaa nama lama bira deeme yoo kana. Tokko kamiseedha. Kamiseenni kuni dhiira yoo ofitti hin butu. Ani ilaa hojjedhe miti qarshii akkasitti kun akkasitti ta'e natti darbu. Kuni habaaqeta. Isheen waan akkasii waan gootu. Eewu barbaanne reemu. Eewu nama biraa nama shakkitu nama biraa. Aha. Ergite. Dirribeen elaa as yeroo jirtu oliiko maal sii godhachaa ture. Isheen immoo daabiyyaa laabaatiitti. Moo mucaa ergitee reechi immoo. Waama shakkitaati. Achi teessee mucaa ergiti moo doolaara ergiti. Tuma teeyyuu doolaara ergiti malee dhalli hin ergamu taa'anii. Kan hin barbaanne. Waan tana ati asiin barbaadan karaa suuqii kootiirraan baa gaggaafachaan deema. Nama gidduu ana ciisee ture. Na dhukkubachaa ture jiraateen naani nan gaafadhe dhaqee mana dhaqeen gaafadhe. Mana baafraa adii qabaadhe. Anoona shakka asuma turra kaa'ee immoo ijoolleedhaan dhaqa wanni taa'ee dheedhe. Been dhaqi barbaade. Abba bakka michuu qabattee kunoo mana qorannaa goote. Oli. Dhimmi qabannee as taa'aa jirru dhimma iddoo hojii michuu taa'uudhaan oli. Dhimma birmaduuti. Mi'a amma isa dhiisiti. Yaada dhumee dubartoota amaan dura wajjin turte. Abbaan nama meeqa wajjin ture ani michuun fuudhin dura ijoollee muraasaa wajjin jaalala keessan ture isa dhiise waan biraan hin jiru. Dhiisi mee isa maal ani ittiin beeku abbaa keeti man. Maal ittiin beeku? Mammaaksa tokko afaanitti na dhufee nu hin jedhu. Mammaaksa wayitu afaanitti na dhufe. Haati hattuun intala namantu waan jedhutu afaanitti na dhufee hin jedhu garuu. Haati hattuun. Tole. Haa ta'u. Amma waa'ee mucaa kanaa kan kiyya miti jettee haalaa jirtaa? Eeyyaa abbaa isa dhugaa waan tokko hin beeku balbaluma durattan argeen jedha. Isa balbaluma duratti agartee. Dhaqxee fidde siin jenne. Waa malee ilmoo ishii fuutee as gootee deemti dubartiin tokko. Ani isan beeku gaa ishee mayoo gaafatte wayyaa. Sanuu xalayaa wajjin. Kanaaf amani. Amani. Maala nama? Ilmichi kan keetii amani hin irraanfatte maal isin beeku ani? Waa dagattaa ati laala. Abadan. Yeroo waa dagatta waan ta'eef kanas dagatteeti. Hin amanu. Waan tokko namanu yoo namani guddisa sana gargaartaa? Kan guddisa sana rakkoon qabu. Kan Oromoon laala guddifachaas qabaa, moggaasaa qabaa, ilmoo barcumaa, ilmoo miti. Ilmoo karaa adda addaatiin horachuun danda'ama. Rakkoon qabu sanaaf. Anis nan barbaadama. Kanaaf anis nan barbaadama garuu kan koo miti kaabba mucaa namaa fuudhee guddisaa kan keessa ta'uu baatu amani. Amanuu? Anumaatu siin jedhe amani. Guddisa sana gargaarta garuu abba. Guddisa isaa waa takka rakkoon qabu ani sii jira hin guddista. Anatu moo? Amaneer. Amaneer. Kaktas. Jedha. Amma kan jechaa jirtu kun dhugaadhuma? Ani guyyuma hundaan akkana godha maaf akka baddishan. Maal? Maaliif arbeessitu? Maaliif arbeessitu? Maa guddiftanii ilaaltu jechuu sheekaa? Ani mucaan kiyya dhiira naa ta'e jedhee kana guyyaa guutuu keessa kutu burraaqa oolu. Afurata ni gaasammoo? Mucaan kun garuu kanuma keetii? Kan koodha maanni? Maaliif gattee deemtere? Innaa deekeerii naa kaffaltaa reessan kaa? Anaan amma abiddara na oolchite ana isa dhugaa. Ani gaa'elli koo diigamuuf akkas fiixee irra geenye tochees deebin al tokko gammachuu koo ililleedhaan ibsadhu abba. Dhiirri hin ililchu. Dhiirri hin ililchu. Haa ta'u gaa. Utuu jennu mee abbaan mucaa kana eenyudha boleetti? Bakka durbaal beekna ture amma hin jiru. Ofumaaf hin guddisaan. Maanni bakka guyyaa hundaan akkana godhama. Maan. Kaktes mishmooyaa viina. Ilaa. Lamu waan akkasitti hin deebiin. Mucaa kana wajjin hanganuma rakkatta hoo ta'e homaa rakkina hin qabu. Ani sii jira tole isaas siif guddisu.
هتوركم هلو عبدي إن أرقم تيمي هاتي مجا إيه دايبري بالي لا يا تشيز تجودا دايبري كيف كانوا بربارين تو إيه مالي سلام مجا كوتي نجلا في شاي مجانك ciao عبدي سين بالبلامي كاكتس مش مويا فينا